Dia ada baganagan luftani na dufu guyan dilbata arra agenda amalle ajandu makhale san gabbisuuf dhufne agenda khale mali waa'ee barattoota hedduu dubbanne waa'ee fulbana 30 dubbanne jira arralee sanumarraan irra deebi'ee sirriitti dubbachuu fedha agenda tokko keessa daballee jira amaarri maaliif abiyyitti xeewaan joosuni agenda lammafaati waa'ee fulbana 30 dubbanna ammallee waa'ee barattoota ammallee dubbanne jechuudha san gochuu dura wanni amma taajiru wanni nutulleen dagachuun qabne afar keessatti galaanni ummata lola haalaan fuudha balaa guddaa dhaqqabsaa jira miidiyaa kabareejii argachaa jiru namoonni danda'u qabeenyaan gargaaru kan dandeenye du'aa'ii gochuudhaaniif ummata afar dirmachuu fi qabnaa jechuudha sani tokko kalammafaa arraan tana profeesarri Norway beekamaan taajjabbiidhaaf Tigraay dhaqee filmaata Tigraay taajjabuuf akkuma dhaqeen ogaa deebi'u boolee irratti abiyyi qabe maadee xajee jechuudha isallee hidhee jira sunis jirti jechuudha huwaan gaariidha tasadaffaa Mamasani Zubeer saahibni keenya yookaan aktiivist Mamasani Zubeer wannarra Dubaay irraa sirba yeroo duraatiif kilippii baasee jira kilippii san immoo poostisnii gochuudhaaf kilippii san poostisnii gochuuf maqaa isaatiin subscribe kuma takka argachuu qabda waan jaaniiniif kilippii san nullee share goone jira isinillee share godhaa immoo subscribe godhaa fi akka kilippii guutuu isaa isinii gadhiisu jechuudha kilippiin tana fakkaatti kilippii guutuu isinii gadhiisu saa jajjabeessaa Mamasani kilippii duraa isinii baasee jira kanaafu share godhaa fi xiqqishuma irraa qunxuuxee isinii dabarsee kuma takka subscribe kuma takka guutuu qaba jaaniini dabarsuudhaaf kanaafu tolchaa fi subscribe godhaa YouTube isa khasani ala gama agenda keenya dachaana jechuudha gama agenda keenya dachaana baganagaan dhuftan irra dachaanii ammallee fulbana 30 yookaan fulbana 25 akka seeratti gaasila fulbana 25 ta'uu qaba guyyaa shan extra kanneef mootummaa kana ammallee wanni irra deddeebinee barakiinaadhaan sammuu nama keenyaa keessa dhiquu qabnu akka mootummaan hin jirre ummata keenyatti irra deddeebinee himuu qabna jechuudha irra deddeebinee ajandaa tahee wanni kun babal'inaan himamuu qaba jechuudha maaliif jennaan mootummaan ummanni tokko qotee bulaan keenya daldalaan keenya abbaan fedhe mootummaan hin jiru jee sammuu isaa keessa gaafa amane onne argata waan fedhe gochuudhaaf ka'ee waa gochuuf onne argata jechuudha onne sanitti horuuf keessa dhiquu qabna sammuu keessa akkuma dhugattu akkuma seerattu silaa fulbaana 25 akka seeratti fulbaana 25 akka afaan baratame fulbaana 30 haa ta'u 30 ta'e guyyaa 5 isokee kanaaf fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jennee ummata keenya onne itti horuu qabna ummata keenya kakaasuu qabna khabiraa wanni godhuu qabnu haga mootummaan kun wanni isaa angoon isaa dhumtutti nuti immoo akka diasporaatti odoo dandahame silaa guyyaa kana duratti fulbaana 30 duratti hiriirri guddaan Washington DC IMF duratti IMF maallaqa keessanii kannina namichi maallaqni isaa namichi isin kannuuf deemtan heeraa fi seera waan hin guunneef waan seera guutaan jirreef maallaqa akka itti kannine jechuu ammallee hiriira dachiifsamii walii sossoosu guddaan qophaa'uu qaba Washington DC irratti IMF World Bank State Department karaa tokkorra waan jiraniif abiyyiin mootummaan isaa dhume jechuu xalayaa galchanii Oromoon ammallee tokkummaadhaan yoo dandahame warri diaspora waan kana osoo itti deebi'ame waan bareedaa na fakkaata kasani ala warri biyyaa wanni irra deddeebinee itti himnu gibira kafaluu didu gibira waan ja'an dida gibira keessan baankiilee gurguddaa waan akkana already didaa jiranii immoo ummanni keenya ammallee wanni godhuu qabu akka hayyoonni keenya ilmaan Oromoo paartii fedherraa haa dhufu fedhu hogganaa dura taa'aa haa ta'u fedhu haganda keessa aanaa keessa hidhame haa ta'u yoo waan kana itti muddinee qabne yoo mootummaa kana hirriba dhoorkine already hirriba dhabaa jira hirriba inni dhabe kanarratti ammas hirriba biraa akka dhabu godhuu qabna jechuudha maaliif itti mudduu qabna qabsoon teenya jabaattee itti fufuu qabdi yoo akkasitti itti muddine hayyoonni keenya balballi isaanii akka duraa banamu ilmi Oromoo wanni takka ta duraan dura godhamu qabdu ta duraan dura wanni nuti itti ammallee irra deddeebinee hoggantoonni keenya hogganaan keenya Jawaarii fi Baqqalaa faadha jennee
ammallee itti qabsoofne itti rarraane itti huune qabne akka isaan bahan qabsootana itti mudduu qabna ammallee jabaanne keessattuu dubbii fulbaana soddoma tan hafarsuu qabna mootummaan hin jiru inni qotee bulaa keenya keessa dhiquu qabna abbaan araddaa hin jiru kana booda abbaan araddaa wanni jaan hin jiru bulchaa aanaa wanni jaan hin jiru kaabinee abal wanni jaan hin jiru tun hundi angoon isinii dhumatti kana booda sumuunii itti khannina gibira itti khannina jenne ummata keenya akkasitti keessa haquu qabna jechuun fulbaana soddom booda mootummaan Abiy akkan jirre nuti illee diasporaan hiriira guddaa DC farratti magaalaa gurguddoo takka itti deebisnee guddaa isaa qindoominaan osoo takka itti deebisnee addunyatti himnee fi bareedaan fakkaata kanaafuu Twitter campaign illee akkuma itti fufu jabaatee itti fufu qaba suuraa isaan nama ajjeesan jabeesnee itti godhu qabna hin tabiraata akka ammallee tanu dagachuun qabne tooftaan nuti fayyadamne hiriira sadaffarratti nama dilasan nurraa gatan hiriira afuraffarratti yookaan marsaa afuraffarratti wannaadhaan xumurame successfully xumurame wanni sun akka bareedatti qeerroon akkuma yaadetti akkuma tilmaamatte deemte amma immoo tooftaa haaraa jijjiirrattee dhufuu qabdi tooftaa haaraa ammallee jabaatee itti dhufuu qabu anin beeku amma akka isaan itti dhufan hin beeku immoo yoo dandahame itti mudduun yookaan qabsoon ammallee fincilli dhoohuun barbaachisaan guyyaa fulbaana soddoma duratti jechuudha. Fincilli dhoohuun fulbaana soddoma duratti akkamitti tokkummaadhaan Oromiyaa guutuu keessaa bakka takkatti ka'uu qabaachuu manni. Ta ajandaa lammaffaa irratti daddafee irra cahuudhaaf ajandaa lammaffaa Amaarri Abiyyitti ka'aa jira bakka hundaa. Abiyyiin duraan Mooseedha yookaan Mooses yookaan Muusaadha jaaniini turan arraan tana maaliif itti ka'an? Abiyyi wanni isaan filataniif isaan Oromoon tun akka ardii tanarraa baddu fedhan. Fedhiin Amaaraa Oromoo badu addunyaa tanarraa. Ilmi Oromoo maaliif namni 50 yookaan 100 qofti nafni addunyaa tanarratti 50 fi 100 fesan yoo dhumeef gammachuu qaban isaan. Kanaaf Abiyyiif sanduuqa irra kaayanii kursi maali bineensa wasaasa irra kaayanii oggaa deemaniin Muusaadha jaanii oggaa deemaniin akka inni akka haasawaa isaa ilaalanii wanni jaan san booda hedduu irraa hamilee irra kaatanii duran abdii irra kaatanii turan jechuudha. Maal gochuu akka inni Oromoo tana balleessuuf ummata Tigraay yookaan TPLF jaan kana balleessuuf jechuudha wanni isaan jala dhaabbatan. Hayyee Jawaar hiitee immoo nuuf hin fannifne. Tigraay nu dheewu siin jennee Tigraay humna filmaata gaggeessitee baga geeffatan maharrabiin ergaaf yookaan wanna face maskiin ergaaf jette. So amma Abiyyiin lifisfisiidha. Abiyyiin sodaataadha humnan qabu ja'anii gamaa gamanaan finxaaleeyyiin nafxanyaa Amaaraa lafaa fuudhaa jirti warri dhengata nurra faarsaa jiru. Warri Abiyyi ambassaadha Abiyyi dhiira Abiyyi akkana ja'anii harkatumaa fi turan lafaa nu fuudhaa jiran. Isaan akka nama keenyaati miti isaan nama ajjeesan. Abiyyi namni dura ajjeesu ta'a ummata Amaaraati. Nafxanyaan ni jirti Abiyyi arguuf teessan. Maaliif AO keessa jirti ilaala. Waa mi'a aangoo beekan. Yoo inni waan takka qabu'aan finne taate ni kuchisiisaniin. Maaliif mi'a aangoo ni beeka jarri. Arganii jiran. Bakka hunda qulfii qabatanii jiran. Ilmaan Oromoo irra ariisanii jiran. Imbaasii biyya alaa kana akka jirutti Oromoo irra ariisanii jiran. Ministeera gurguddaa bakka qulfii irra kaa'atanii jiran mataa ifiitiif. Amma erga kana hunda godhatan booda bakka biiroo hunda yoo erga dhuunfatan booda Tigraay nu dheeyi jedhanii jechuudha. Hin dandeenya. Akkamiin humna kamiin Tigraay dha'uu danda'a? Kanaaf amma maal isaan ni beeytan amala isaanii xabiyaa isaanii isaan akkitti isaan aangoo qabatan akka sirna gadaa ijoollummaarraa guddifatanii nama tokko bakka buufatanii wannaa godhanii miti. Tokko yoo aangoorra dhufe isaan aadaa isaaniitti yoo tokko aangoorra dhufe obboleeyyan torba dhiiraa yoo qabaate obboleeyyan torban amma durallee jee waggaa meeqa dura dubbitan. Obboleeyyan dhiiraa torban san mana hidhaa naqeeti aangoorra ta'a aadaa isaaniiti. Maaliif wal ajjeesan? Isaan aangoodhaaf warra wal ajjeesuu barate. Kanaaf ammaan tana Abiyyiin hidhaan yookaan hireen isa eeggattoona. Republican Guard qabataa miti waan fedhe man qabanne hin dhiisanii jechuudha. Kanaatu isa eeggataa jira. Kanaaf nuti wanni gochuu qabnu Abiyyiin duraan nu harka nu darbee harka Amaaraan maratee ija qara'u nu harkaa fixee hayyoota jajjabaa nu harkaa hidhee takkaa gaafa wayyaanee Oromoon akka ammaa kanatti dhumattee hin beektu.
takka guyyaa takkatti nama dhibbaa ol gara jabeenyaan joollee xixiqqoo takka harkaan qabne akka babbayyatti mataa babbasheessan qawweedhaan. Kana hunda kan godhe eenyu ajaja isaatti. Ajaja isaa jalatti kana hunda taatee Oromoon. Kanaaf Abiyyiin yoo fedhan haa fannisan yoo fedhan akka fedhan haa godhan nafxanyaan mirga isaaniiti hin beeknu nuti Abiyyi keenyaa miti Abiyyi isaaniiti kana bootu. Sinigalee kanaafuu nuti amma wanni godhuu qabnu itti muddu. Bakka jirru itti muddu qabsoo teenya finiinsinee cimsinee itti fufuu qabna jechuudha. Karaa hundaan hirriba Amaarii hirriba dhoorkaa jirti. Oromoon asin hirriba dhoorkaa jirti. Tigraay asin hirriba dhoorkaa jirti jechuudha. Kun qabsoon cimee itti fufuu qaba. Kanaafuu arraan tana harka darbamee jira. Finxaaleeyyiin hundi warri duraan Abiyyiin Muusasi je'eenii harka tumaafi ture. Arraan tana Abiyyiin lafaa fuudhaa jiran akkanatti lafaa fuudhaa jiran jechuudha. Maal gochuudhaaf maqaa Oromiyaa irratti nu attaallaluudhaaf የብልጽግና ኦሮሚያ የቡልሺት ኦሮሚያ we don't care nuti dhugaadha nuti የኦሮሞ ብሔርተኞች ነን አዎ በትክክል የኦሮሞ ብሔርተኞች ነን ገሩ we don't care about አብይ ፊ ብልጽግና ኮልኮሌ we don't care ኮልኮሌ ብልጽግና ቲፍተነ ቦተ we don't care ኢሳ ወረ ኦሮሞ harka darbe erga achi dhaqan Oromoo duudatti galanii Oromoo duuda duubaa jiran turre yaas baloo jennaan dhawa nutis asiitti dhoyna Tigraayis achi haa dhoytu isaantu haadha Oromoo boochise qarree Oromoo qeerroo Oromoo warra boochise isaan warra dhiiga keenyaan tarkaanfatee achi seenee arraan tana deebi'ee duuda nu gala jechuudha. Kanaafuu Abiyyiin fulbaana soddoma tana wanni itti muddaa isin hin joof itti muddaa dubbii fulbaana soddoma tana akka tuu hirriba dhabee jira. Doktoroonni gurguddaan sadi biyya alaarraa galan nafxanyaa gurguddaa warra ba'aan iji seefiyaas ba'aan iji maarreeyaas warra ja'uun doktoroonni isaa irra guddaan isaanii. Kanaaf akka ajjeesan yoo fedhan haa ajjeesan yoo fedhan haa qaqqalanii nyaatan akka fedhan haa godhatan bilisiginnaa we don't care bilisiginnaan teenyaa miti amma booda teenyaa miti. Kanaafuu ammarraa eegallee ummata keenya barakiinaadhaan keessaa dhiquu qabna. Ilmi namaa tokko wanni kun bishaan kun bishaanii adiidha gurraachi jettee dhugaatti himte yoo ati dhuftee wanni kun diimaa jetteen si didaa jechuudha. Kanaaf qotee bulaa keenya jabaadhaa gibiran kafalinaa nuti asirraa silaa sadaqaa inni argatu asirraa afaan qabnee jirra isin immoo gibiran kafalinaa maaliif jettan mootummaan isaanii waan dhumatteefi jettanii mootummaan isaanii akka seerri ja'utti akka seerri Itoophiyaa ja'utti mootummaan isaanii waan dhumattee jirtuuf gibira keessan hin gabbarinaa. Ararraa eegalee abbaan araddaa hin jiru bulchaan aanaa hin jiru bulchaan godinaa hin jiru pirezidaantiin Oromiyaa hin jiru piraayim ministeerri Itoophiyaa jaan hin jiru akkamittiin jira hin jiru gaa seeraatu isa dhoowwa. Because akka seerri ja'utti inni duraanuu bakka Hayilamaariyaam waggaa lama bakka guutuuf dhufan. Warri waggaa shan isin amma dura ergattan sun aangoon isaanii guyyaa 25 fulbaana 25 dhumatti. Kanaafuu jarri kun fulbaana 25 booda aangoon isaanii waan dhumatteef jara kana didaa dasse. Gibira keessan ittiin kafalinaa feetan abbaa feetan kaayyadhaa akka feetanitti itti fincilaa dachiin teessanii jettaniin jechuudha. Laftii teessan abbaa feetan kaayyadhaa abbaa feetan morma hudhaa gad darbaatii keessa taa'aa barcuma dasse aangoon qabu inni. Angoo haqabu abbaa ati filatte waliigalaati abbaan fedhe waliigalee filatte abbaa fedhe achi kaayyachuu danda'a tana booda mootummaan hin jiru jennee mataa keessaa dhiquu qabna nama mataa keessaa gad dhiqamuu qaba. Kanaaf dubbii tana irratti jabeessa. Tabiraa barattoota keenya yaa jara keenya dhaggeeffadhaa. Barattoonni keenya Itoophiyaan karaa isiin deemaa jirtu hin beektan. Itoophiyaan karaa isiin itti deemaa jirtu hin beektan. Namni barattoota yuunivarsiitiitiif ramaddii baasu khawaa godhu ilmaan nafxanyaati. Biiroon barnootaa nafxanyaan guutamee jira. Arraan tana ajaja xiqqaa tokkoon ajaja qallaa tokkoon walitti isin guuranii ija naannoo Amaaraa isin ramaduu danda'an. Kanaaf Oromoon tokkummaadhaan dubbii barattootaa tana irra deddeebina dura dhaabbachuu qabdi. Barattoonni keenya Itoophiyaan bifa amma deemaa jirtuun bifa aangoon Abiyyifaa dhumattee jirtuun wanni isaan naannoo Amaaraa dhaqanii baratan hin jirtu. Ramaddiin sun si geenyaan didu hin barbaadu jettee didu qabda jechuudha. Maaliif isinaas secure safe miti naannoo san dheexanii barachuun isiniif
seefii miti jechuudha. Huno abdii waa qofaa yaadadha ijoollee gaafan dhiyootana naannoo Amaaraa dhuman ha poolisni garaa keessa dhiitee lafa darbee ha ijoolleen doormitti seentee ajjeeste isaa yaadadha. Maal gaarantii qabdan? Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaa hin qabdan bulchaa hin qabdan wanta kan qabdan lubbuu teessan isinumaa itti halaafi. Yoo barana waggaa kana bira kuttan waggaa dhufu barattan yoo lubbuun jiraattan. Namna lubbuun jiru barataa bara. Yoo ati hin jiraanne yoo ati achi dheeyxee maal jee Abiyyi afaan isaatti ni yaadattanii gaafa paarlaamaa irra taa'ee doormii keessa wal ajjeesan istaadiyooma keessa wal ajjeesan maarree wal ajjeesan jee afaan piraayim ministeeraa dhaggeeffachaa turre nuti. Kana jechuun haa wal ajjeesaa jechuudha. Ammallee diraamaa isin irra dalaguu danda'an. Naftanyaa fi Abiyyi faan diraamaa isin irra dalaguu danda'an. Hijaa isin irraa kafalachuu danda'an. Kanaaf namuu fira kee qabdu yoo ramaddiin isaa naannoo Amaaraa geesse dhaabbadhu jedhan. Bakka dhaabbadhu hin barbaannu. Oromoon tokkummaa waliigaltee nuti ammarraa eegalee ijoollee waggaa sadaffaa yuunivarsiitii baramtu kumaatamaan lakkaawwamtu naannoo Amaaraa barattu barana Oromiyaatti tiraansfer godhaaf. Kasila haaroo deemuu barbaadu asumatti hanuu baratan jaanii Oromoon kana tokkummaan sagalee tana iyyisiisuu qabna dhageessisuu qabna jechuudha sirriitti jala buune jechuudha. So kanaafuu jabaadha waan jenne irratti qotee bulaan keenya daldalaan keenya abbaan baajaaj qabdu abbaan konkolaataa qabdu qabadhu maallaqa kee qarshii ta'e qabadhu boodas jalaa fudhatanii badin. Gaafa Abiyyi cee Haanis ni caabiitii diigamte akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam jechuudha. Dargiin maal godhe? Andi xiyyitti iskitti qaran inni waa gaallan jee hanjamaa godhee hanga funyaanii lolee biitii booda harkaa facaatee maal godhe? Akkasuma facaasee jeneraala koroneela jinni jaanka facaasee keessaa kuti lubbuu isaatiin. Gaafa lubbuu isaatiin baafatee Zimbaabuween fidhee hoomlasii taate kararratti haftee hundisii. Wayyaanee waraana torba birgeetii takka irraa hiikaa ture. Akkasi as rakkabanii kilaash qar 80 gurguranii xiyyitii baakoo lama qash takka gurguratanii daqiiqaa gurguratanii mokoro. Kanaafuu akka kun hin taane ammallee warreen poolisa keessa jirtan warreen raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan jara keenya kilaash taataa fi qabdaa'ee qarshii 50 waa'uma rabbiin itti sii baasee gurguradhuuti takka sharhalaw badii nama keessa takka waan takka godhu takka qeerroo jidhaabadhu takka saba kee jidhaabadhu waan biraa godhuu dadhabdu akka aanatti akka godinatti akka qe'eetti akka gandatti maal gootan nama namni filate nama namni if dura kaayyadha. Yoo dandeessan morma qabaate ari'a abbootii ganda bulchu abbaa raddaa abbaa qe'ee abbaa aanaa abbaa godinaa abbaa maarree morma qaba gaddarbaa poolisiin maaliif Abiyyi isin dhiisee Dubaay galuu danda'a boru ganama jaartii isaa fudhatee ka'eetii cahuu danda'a. Abiyyi nama kijibaan addunyaa tanarraa annama kijibaan addunyaa tanarra hanga Abiyyi kijibu ha kijibni isaa tarreeffameen dhumne yoo jiraate Abiyyi addunyaa tanarraa kijibni isaa yoo tarreessi nama aangoo qabu ha kijibni isaa doktorummaa isaarraa eegala jechuudha. Tokkoffaa doktora ta'uu isaa kijibee jira taakka. Ayyoonti nugusa taatanaan jee kijiba lama. Kabiraa maal jee Haacaaluu Hundeessaa waggaa 10 beekaa jee erga inni wareegame amma inni ol ka'ee ragaa bahuuf hin dandeenye. Isas ragaa godha sunis kijiba. Waa meeqa ragaa godhata namichi kun? Hayya biqiltuu biliyoona 5 dhaabne jee biqiltuu biliyoona 5. Maallaqa fiiti namni bitee biqiltuun takka qarshii meeqa arra Itoophiyaa keessa arra killeen takka qarshii 5 jira keenya. Killeen takka qarshii 5 gaafa waggaa kaarraa arra 10 seenuu noltu. Ati akkas jechuun ban namni miliyoonii 25 biqiltuu dhaabee waggaa jennu nam tokko biqiltuu 200 dhaabaa jechuun biqiltuun 200 hisaaba gaa biqiltuun takka arra xiqqaatti qarshii 100 arra qarshiin 100 waraqaadha biyya keessatti maas hin bittu. Duuba ani biqiltuu 200 qarshii 100 baasee wanni ni dhaabuuf maali? Hay ani maallaqa narraa hafe moo biqiltuu qarshii 100 itti baasee biqiltuu 200 faa baasee wanni ni dhaabuuf maali? Hayya ani biqiltuu 200 akkamittiin dhaabe? This is a big fat liar this guy. Nama addunyaa tanarraa kijibu yoo danda'an ka gurrarraa qabate yoo jiraate Abiyyi. Biqiltuu biliyoona 5 dhaabne jaabar jara keenya biliyoonni 5 yoo lakkaawan asii miti barka gahu kijiba kanaan ummata gurra duuchaa jira jechuudha. So haasawa isaa keessatti waan inni hin kijibin hin jiru kijiba. Kanaafuu nuti mootummaa kijibaa kana mootummaa sobduu kana haga inni fuulbaana 30 booda rabbiileen nu furee jira mootummaa kijibaa wajji adda furamnee jira jechuudha. Kanaafuu
Oromoon jabaatee wanni biraa godhuun qabdu sababa argattan sababa isin gibira itti kafaluu diddan argattan alhamdulillah jaa that's it maali gibira kafali maali fin kafala ati eenyu jaa gaafadha eenyu si filate lakkiga akka seerri Itoophiyaa jiru barni dandahama akka seerri ja'utti akka heeraa fi seerri ittiin bulaa jirrutti ja'utti isiniin kun soddoma booda yookaan fulbaana soddom booda hin jirtan jaa ani maali fi si kan yoo mallaqi fudhattee ceetee hojii didu qaba abbaan baajaaji didu qaba abbaan dukaanaa didu qaba hundi isaanii didu qaban jechuudha soo kanaafuu kanarratti jabaannee irra kaampeen godhu qabna abiyyi burkutaa'ee jira faffaca'ee jira jira keenya Tigiree miti isiniin jennee jira bar amaarri abiyyi farkatumu waan Oromoo ajjeesaa jiruuf waan Oromoo hidhaa jiruuf immoo amma akka isaan fedhan hin geenyeef hanga isaan fedhan hin ajjeefneef hanga isaan fedhan hin gooneef kanaafuu maal godhan itti garagalan jechuudha we don't need you jaanii ni jiran jechuudha dadhabina isaa rakkina isaa waa hunda isaa gattarreessanii irraa dubbachaa jiran jechuudha kanaaf amaarrilleen itti garagalaa jira warri dur harka isaatumu warri Itoophiyaa andinatitti amanu duraan abiyyi Itoophiyaa andinati saaniiti harkatumaa fi turan jechuudha inni Itoophiyaa andinati miti inni angoo dhuunfaa isaa angoo mataa isaati jaarrachaa jira namichi diktaatara achi siqe kanaaf Abiyoot Kaasahuun yeroo gabaabduu booda angoon isaa hin jiraattu kanaafuu ummanni keenya kana baruu qaba diddaa sababa itti didu argatee jira arraan tana maallaqa kannitee fi yoo borus jalaa fudhatee inni yoo ce'e bilaashitti bulchaansi nyaata jechuudha maallaqa fudhatee sirraa badaa jechuudha kanaaf namni keenya sumuun isaa jabeeffachuu baankii Itoophiyaa keessaa maallaqa baafachuu waan dhufuun beekan waan itti fi eegu bitachuu ablees taate shuguxiis taate wama fedhe haa ta'u waan lubbuu isaatiin eegu waan maatii isaatiin eegu waan qe'ee isaatiin eegu namuu ifiin eegu qaba jechuudha yoo mootummaan kun akkana ka'ee diigame ni caha abiyyi huujee maraachuuf deema amma xiqqoo booda amaarri maraachaa ni jira amma Tigiree akkamitti Tigiraa makan nu dha'uu dadhabdee jedhanii maraachaa jiran kanaafuu itti mudduu qabnaan isiniin jabaadha waan hojii turtaniif tanuma isinii dhaamuu fi sagaleen tun akka gaariitti babal'inaan dhagahamuu qabdi dabarfamuu qabdi itti jabaadha walit dachaanaa fayyaa argadha sa'aanis deemee jira namni ni rafa sa'a tana gaanu biraan aduun hunu akkanatti guyyaadha isin biraan sa'a hirribaati kanaafuu asumaan nagaa walit dhaammanna muuziqaa kanaan hin nagattiin ja'a Oromo music atumti eenyu aboo rabbiin nu fure bar sababa arganne bar sababa arganne jira amma Hey guys, my name is Danny. I'm an operations lead at Service Reserve Soto at Service Head. Alias Studio. Abami Gidirama Naftanya Hufte Khase Naftanya Namana Naftanya Ay Abi Naftanya Wainu Mashawadame Abi Wainu Mashawadame Nuti farsu jal kabde Dina Kenyati Yajikako Barikun wa mendabata Warmidalati asene Yajikako Kapso itibu Abshir Kafa bohe janamsene
enyo. Shakire shaki. Atunti enyo, ati enyo. Shakire shaki. Ati enyo, ati enyo. Shakire shaki. Shakire shaki. Yamada kapsole tihuba. Kulli naftanya todiros. Oromo jalqaba waloti ubure. Manilik harma fi harkan umure. Haila Sillaase Daban. nama biyya falmu yakkeetu fannise. Oromo abbaa lafaa nyaansise. Hayyuu galaafate dargiin. Qeerroo wayyaane biyyatti galchee. Dhiibbiin sirna naftanyaa nutti dhalchee. Ta'u dibbennaanina. Inni gurrabbaa saangatu. Isi warrisi. Na hatu. Gaaddisa sabaaf dhaabbatu. Hin jallisin daandii haqaa. Yaa nama hambaa turratu. Akka joobiraa fi raqaa. Akkam nagumaa Jaalan koo. Bosona labuun naaf jettee. Argite dhibboo fi rakkoo. Siif jirra sabaaf dhaabbattee. Ol jedhi baloo mee baloo. Baloo mee baloo. Baloo mee baloo. Baloo, baloo, baloo. Ah. Baloo. Abshir Oromoo beebiin kutaa jirti humaa yaadina guyyaa lakkaawachaa jirti jabaadha ittuma muddaa isin ittuma muddaa hoogganaa ni qabna ni qabna eessa jira hunoo qaallitii keessa jiran hooggantoonni keenya hanga isaan baasifnu hanga ilmaan Oromoo balbala irraa bannee xiqqaa guddaa isaa gad yaasifnu maletti hin teenyu qabsoon teenya itti fufti amma sababa itti abiyyi duraan wanni sodaataa jiru ni tan wannummaan inni South Africa ergatee wannummaan inni manguddoo sheekotii ergatee kaan Tigraay ergatee yaaboon irraa dhiisaa wanni jedhu fulbaana 30 tana sodaate jira keenya kanaafuu itti muddaa isin hin jenne jechuudha itti muddu akkana nagaatti fixadhuutti hin jira caalaa dagafa Lammiin keessi waamu keessi waamu